Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah jeen maqaasaan jalqaba. Alhamdulillah tola rabbii jaba. Ummata islaamaaf dhaamsa tokkoon qaba. Rabbi kadhaa jabeessaa salphisaa waa dhaba. Rabbi kadhaa jabeessaa salphisaa waa dhaba. Amma kanumatti aansuun dhimma kootiin darba. Baatiin ramadaanaa dhufte baatiin khayrii. Baatii namaaf guddattu isii keessa ajriin. Ji'a keessa hidhamu shayxaanii fi kufriin ittiin nu gahee jira Maliikul Jabbaari ittiin nu gahee jira Maliikul Jabbaari. Waggaa ga'uu jechuun waan laaftuu fakkaata garuu laaftuu miti yoo laalle akkaataa nama meeqa dhabne eenyu fa'aa yaadataa beektotaaf ulamaa gurguddaa ummataa daldalaaf hojjetaa barsiisaaf barataa raamatatti roobsi yaa rabbi haa gooftaa raamatatti roobsi yaa rabbi haa gooytaa faaruun teeti rabbi kan asiin nu geesse alhamdulillah ji yaa kan arra geesse waggaa darree kana nam meeqa dabarse kaaniin milkiin galchee kaan meeqa hoon geesse dargaggoon ibaadaa qabdu jannataa wal geesse dargaggoon ibaadaa qabdu jannataa wal geesse guyyaan hin beekamu akkuma atuu beektu osoo iddiin dhufin jidduma tanattuu dhiiroo lubbuu meeqa tan asirraa godaantu dhiiroo lubbuu meeqa tan asirraa godaantu dubbiin murtii rabbii beeka namaaf hin galtu ni jira naaf teenya hin beeknu dhiyaattu kanaaf haa to'ibbannu guyyaaf halkan guutuu akka yoo gallellee kaatimaan nu tolu baatii ramadaanaa ji'a khayrii guddaa baatii khayrii qabdu yaa baatii ibaadaa baatii rabbiin godhe akiraaf naggada bu'aan isii guddaadha tirfiin guyyaa boodaa muuminni jannataan boodatti barutti gammada baatii itti hidhamu jallichi abbaa muraa hulaan jaannamaatis baay'atana danqaraa jannanni banamee ja'amee as goraa khayrii dalagachuun laafaadha akka biraa kan naggada beeku kunoo ammaan tana tujjaara kan naggada beeku kunoo ammaan tana tujjaara ajaa'iba rabbii laal caaloomina isaa baatii kana hundaa ol waan addaa taasisa sunnaan adada hedduu baatii ramadaanaa keessa waajiba yeroo kaanii walqixa taasisa ittiin nu haa ga'u isaatu ogeessa wayi kana qofaa himamee yoomdhumaa baatiin ramadaanaa tun ajaa'ibuma halkan tokko jira rasuulaan nuuf hima sallallahu alaihi wasallam khayriin halkan kanaa kan caalu baatii kuma jechuun siif haa galu khayrii ji'a kuma haa eeggannu xaarannee keessaa duuba keenya nuti ilmi namaa beeki wanjaleenya dilii irraa yoomuma gatteenya abdii hin murannu dhiifamaas waliif goona rakkoo jidduu teenya dhiifamni kaaliqaas hin ta'u fageenya dhiifamni kaaliqaas hin ta'u fageenya sirraa hin gabaabsa kanarran dheeressu dawaan heddummaatiif dhukkuban fayyisu warra waan dhageerraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan tura.